fayyaan manaa bahee du'aan deebi'ee manatti galuu waaqayyoos naa oolchu waaqayyoon naa oolchu. Nagaan isiniifaa ta'u hordoftoota koo viidiyoo kana namni ilaaltan hundumtuu otoo koppii liinki sheeriin godhiin bira hin darbiina adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u. Haadhatu bu'aa jira abbaatu bu'aa jira waan ta'eef obboleettiin keenya isin asirratti argitan kun Balgee Kafanaa jedhamti bakki dhaloota ishee godina Shawaa Lixaati. Haa ta'u malee akka keessan akkuma qofa akka keessan hojjedheen of jijjiira jettee gara biyya Dubaay erga deemtee waggaa 4 fixxeetti. Obboleettiin keenya kun guyyaa dheengaddaa haala hin beekamneen haala isheen itti duute hamma ammaatti itoo beekamee hin jiraatiin hin duutee ishee dhageenyee jirra. Kaan fooqirraa of darbattee jedha, kaan madaamiitu ajjeese jedha, kaan immoo fajjeefte jedha waan ta'eef inni kun waan adda bahee hin qabu. Obboleettiin keenya duuteetudha kan isheen jirtu jechuudha. Maatiin adaraa keessan erga lubbuudhaan nuu galuu diddeeti, nuu galuu dhabneeti, lubbuudhaan ishee dhabneeti. Reeffi ishee biyya galee biyyoo abbaa ishee keessatti haa awwaalamu jechaa jiru waan ta'eef adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'uuti. Viidiyoo kana koppii liinki sheer godhaati ijoolleen Dubaay jirtanii haala mijeessaati haala mucaan kun itti duutellee baati miidiyaaf ifoonsaati. Mucaan kun reeffi ishee akka biyya galu isiniin jechaa jiru. Maatiin haati qabaatti jirti abbaan qabaatti jira waan ta'eef isinitti haa dhaga'amu isiniin jira. Reeffi ishee ammaaf kan inni itti argamee jiru hospitaala kam akka ta'e hin beekamne garuu laarjaattidha kan inni argamu jedhamaadha kan inni jiru. Adaraa keessan namni viidiyoon kun isin bira ga'ee viidiyoolee irratti hojjedhaa koppii liinki diwut riipoosti godhaati isiniin jira. Maatiin bu'aa jiru waan ta'eef maatiin nu dirmadhaa reeffi mucaa keenyaa biyya nuuf haa galu. Mucaan keenya maaliif akka duutes bira nuuf haa ga'amu nu qoradhaa adaraa keessan jedhu waan ta'eef adaraa isinitti haa ta'u isiniin jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo. Akkuma viidiyoo irratti dhagaa jirtan kana jechuudha. Obboleettiin keenya akkuma anaata akkuma si'iiti naan jijjiirama jettee biyya Ormaa dhufte jechuudha. Kan dhufte immoo biyya Dubaayiiti mucayyoon kun kan hojjette waggaa afur jettee sababni isheen duuteen garuu haga ammaan beekamnedha. Kun mucayyoo fooqii irraa lafa dhoofte jedhan. Kun immoo madaamta ajjeesedha. Kun immoo waan sababa isheen duuteen hin beekamu wantoota garaagaraa haga ammaa wanti beekamu hin jiru. Mucayyoon kun akkuma anaati akkuma si'iiti ofan jijjiira maatii kootiin jijjiirattee biyyaa baate. Garuu biyya Ormaa keessatti kun immoo boqatteefti. Egaa maatiin ishee iddoo jiraadhaan nu galteedhaan eeganu du'aan akka galuuf maatiin ishee baay'ee bu'aa jira baay'ee cinqamaa jira jechuudha. Maatiin ishee biyyaa baay'ee cinqama. Kanaaf waaqayyoon immoo balaa akkanaatis irra haa qabu. Waaqayyoo fayyaa guutuu baanee akka fayyaa guutuu maatii keenyatti galu waaqayyoon nu haa taasisu. Jiraa baanee akkuma jiraan galu waaqayyoon nu haa taasisu. Dhugaa waaqayyoo rabbi obboleeta koo akka itti baanu beekna malee akka itti galu hin beeknu. Nuti har'a hin jirra jenna malee boru waan taanu hin beeknu. Adaraa keessa hundi keessaniyyuu viidiyoo kana sheerii godhaati. Keessattuu ijoolleen Dubaay jirtanii wal gargaara. Bakka kanatti gaafa waliin gargaarree ba'u maal irratti wal gargaaruu barbaadde? Maaliif boruu sirras waan gahu hin beektu? Obboleettiin keenya kun waan isheen duute nagaa ammaan beekamne hospitaala keessa jira. Reeffi ishee hospitaala keessa jira jedhamee jira. Wanti sababa isheen yookiin namni keenya dhaqee marmaraa sallaalee sababa isheen duute hin beekamu. Garuu maatiin ishee silaa jiraadhamne du'aan ishee akka biyya nu galee biyya abbaa ishee qammastu jedhamee jira jedhanii himanii jiran. Egaa obboleeta koo lammiitu lammii waliin birmata jedhanii nu marmadhaa walii adaraa keessattuu qeemamoo mana madaamii jirru walii haa mirmannu waliif haa dhageenyu sin jechuu jaaladha. Maaliif akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu hundumti keenya jechuudha. Boru kan ishirra ga'e kaawwan irras ga'uu danda'a waan ta'eef kanaaf immoo adaraa keessan hanga isinii danda'ametti viidiyoo sheerii godhaatii namoota biraan gahaa. Akkasuma immoo irratti illee hojjechuu hin dagatina. Ijoollee tokko maal akka ta'e hin beeku irratti hojjedhaa viidiyoo akkanaa yoo gartaa irratti jechuudha. Maaliif namni gaafa ati viidiyoon kee ilaalamu vaayiraliin viidiyoo keessi gaafa ol bahu nama baay'ee bira gahuu danda'a. Namni baay'ee kana keessa nama yoo kumni tokko ilaale kuma tokkoon sarkicha namni tokko mucayyoo kana gargaaree biyya galchuu danda'a jechuudha isin galee. Kanaaf adaraa keessanii maatiin ishee bu'aa jira, harmeen ishee bu'aa jirti, abbaan ishee bu'aa jira akka biyya galu jechuudha. Maaliif osoo har'a mucayyoon kun akkuma nuyi ishee nan dalagadha jetteeti malee waggaa 4 fixxee waggaa 4 osoo maatiin ishee dhoobatu ishee waan isheen duuteen waaqayyoof ishee beeka. Kanaaf yookiin madaamii bira jirtu santu beeka. Kanaaf hundi keenya iyyuu haga danda'ametti sagalee walii ta'ee isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya adaraa keessan isin jedha.
dhugaa rabbi jireenyi biyya ormaa wanta nun goone hin qabdu bifa keenya nu jijjiirtee umrii keenya nurraa nyaattee waan baay'ee nu goote dhugaa rabbi jireenyi biyya ormaa yoo biyya ormaa deemu ana doonamma akka ammaa haatti beekee biyya ormaa hin deemu hiyyummaa kiyyaanan biyya jiraadha malee dhugaa waaqaa sin jedha annama ammaa achi deemu ani dhaamsin isaan isinii dabarsu hin deebinaa biyya keessan keessatti hojjedha maali tokkoffaa hormii namaa nyaatti lammaffaa bifa namaa qayyarti sadaffaa siqaayee si agarsiisti afraffaa irratti lubbuu tee si dhabsiisti dhugaa waaqaa jechuudha rabbi hin deeminaa bakka biyya kee keessatti bishaan dhugii jiraadhu anu soon akkana beek ta'e haga kana wanti naa galan jiru daa'ummaa nan biyyaa bahee garuu osoo yeroo san akkaatti beeka ta'e hin bahu biyyaa hin bahu dhugaa waaqaan bahuudha akka amma naa gale kanatti gale akka biyyoommaa siqaayee nama agarsiistu doon beekee hin bahu jechuudha saabbii isaa maali beektanii har'a qabeenya laalla malee waan baay'eedha wanti nu qunnamaa jiru nu qabeenyi matana laalla qabeenyi fixeessa ganamaati hin argattas hin dhabdas garuu kan doorsu fayyaa keetii fi qaama kee guutuu jiraachuudha gaafa nuti akkanas baanee viidiyoo hojjennu waanuma keessi keenyas bareeda siitan waanuma qaamni keenya hundi bareeda siitan garuu wal beekna hundi keenya ijoollee shamarran biyya arabaa jiru jechuudha kan nuti tole hin jiru manumti arabaa gaafa sitti toluyyuu qilleensi isaa siif hin tolu yaaddoon biyya keetii hoo sitti hin tolu kanaaf adaraa keessan hanga danda'ametti waliif sagalee ta'uu yaadaa isiniin jedha hordoftoota kiyya waan danda'amu tokko wal cinaa eegjedhaa kan immoo waan dhaamsisaniidha ijoolleen keessattuu biyya ba'aa jirtan hin bayna abbadan hin bayin biyya kee keessatti hojjedhu obboleettii koo biyya kee keessatti hojii banadhu hojjedhu dhugaa waaqas hin jedha banadhaa hojjedha waan barbaada shunkurtii nagadi biyya kee keessatti rabbi maaliif bifa keetiin jiraattaa umriin keetii siin gubatu si alaayi biyya hirmaatitti jechuudha siqaayee meeqa argaa jirraa bar nuti garuu gaafa akkatti hin ilaalanii hin baranne garuu nuti wanti garaa keenya keessa jiru wanti garaan keenya baatee deemu harreen baatee hin deemtu dhugaa isin jira jechuudha kanaaf obboleettii keenya kanaaf sagalee ta'uu isin jechuu barbaadetan waan kan sitti kaase adaraa keessa hundi keessaniyyuu atillee anillee bor waan taanu beenu hundi keenya biyya ormaa jirra waaqayyo immoo kan nagaan nu baase waaqayyo nagaan nu galchu dhugaa waaqayyo mti nagaadhaan nu galchu inni nagaan nu baase nagaan biyya keenyattis nu galchu maatii keenya nagaatti nu galchu dhugaa bakka maaliif jireenyi biyya ormaa ijoollee keenya waan uumaan nyaanne jechuudha lubbuu isaanii qofa jechuudha silaa waan bifaa fi waan kaaniin dubbannu ormeen bifaan dubbannu garuu osoo ormeen keenya hin gahin akka nama dulloomee nu goote osoo ormeen keenya hin gahin nu bakka hin beektan dhugaa rabbi mee amma shamarran biyya arabaa jechuudha hundi keenya bar akkamaan kun nama ormiidhaan gafaa godhee daa'ima dhallee qabnootii bar akkasii bar dhugaa rabbi garuu siqaayin argaa hin jiran namni jechuudha amma isiniin jedhaa obboleettii keenyas waaqayyoon lubbuu ishee amaaru maatii isheetii fi firoottan isheetiif jajjabinaa kennu hoositti danda'ame viidiyoo kana sheerii gochuudhaan namoota biraa akka nu ga'u taasisa adaraa keessan isin jedha ani waan an dubbadhu qabu adaraa keessan hedduutti akka na gaddisiisee rabbi kichoon tun yaarraa osoo nyaattee quufin osoo daa'imata akkana fawwaatin osoo walii gadi fiidduu waggaa afurii biyya namaa keessatti duruu kushina namaa keessatti akkana ta'uun hedduu nama gaddisiisa waaqayyoon maatii keetii fi firoottan keetii fi haadha kee abbaa kee jajjabinaa kennu obboleettii koo adaraa keessa seerii nu godhaa